Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Mudde sagal harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuun. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa tamsa'aa jiru qophii waliin kan jiru aan urjii sabaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee qeerroo duraa duubaan yeroo isin biraan geenyutti jalqaba irratti oduu isin dhageessisna. Ittaansuudhaan immoo qophii addaa ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'ee karaa jaal hariiroo jorgootiin isin biraan geenyaa turtiin keessan nu faana akka ta'u isin afeerra. Akkasumas wallee warraaqsaas ni qabna itti bohaaraa isiniin jedha. Hangafoota oduu. Kaampii waraana wayyaanee godina Jimmaatti gubatee waraana ishee wal nyaachise. Waraanni wayyaanee Liyyuu Haayil jedhamu Sumaalota wajjin wal ta'uun Oromoota Harargee waraanaa jiru namoonni 10 ajjeefamuun gabaafameera. Paartileen siyaasaa biyya keessa jiran dararamaa jiru. Lammiileen Eertiraa basaasummaaf dameetti leenjifaman wayyaanee ganan. Aangawoonni wayyaanee maqaa investimentiin lafa qotee bulaa uummattoota Sidaamaa saamaa jirti. Oppiidiyoon artistoota Oromoo siyaasa leenjifachuuf qophii gochaa jirti. Kunneen hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Kaampii waraana wayyaanee kan godina Jimmaatti gubateef waraanni wayyaanee gubbaatii hamma gadiitti wal shakkanii wal qorachaa jiraachuun isaanii beekameera. Ajajaan olaanaa waraana wayyaanee Saamuraa fi aangoowwan ishee kaawwan kan irratti hirmaachaa jiran qorannoo waraana kana irratti kan kana raawwate ilmaan Oromooti jechuun qorannichi irra guddaa ilmaan Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uunis eerameera. Dhimma kana wajjin wal qabatee ilmi Oromoo waraana wayyaanee keessatti argamu kan dhalootaan godina Jimmaa ta'e tokko shakkamee to'annaa jala ooluun ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ayyaana sabaa fi sablammii kabajaa jechuun dirqamaan uummata yaasuun ishee addaateera. Haala kanaan kaampii waraanaa Asoosaatti banuun sakatta'insa naannaa sanatti akka jabaa cimuun ifa ta'eera. Gama biraatiin wayyaanonni godina adda naannawaa Finfinnee kan ta'an kanneen akka Sabbataa, Sulultaa, Laga Xaafoo fi Buraayyuu fa'aa irratti ibsaa fi bishaan kutuun ta'ee jedhanii uummata dararaa akka jiran irra gahameera. Akeekni wayyaanotaa kun tooftaan uffisiisanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchuuf shira wixiname ta'uunis saaxilameera. Baha Oromiyaa Harargeetti waraanni wayyaanee Liyyuu Haayil jedhamu Somaalota meeshaa waraanaa hidhachiisee Oromoo Harargee waraansisaa jiraachuun mirkanaa'e. Akka gabaasaan sagalee qeerroo godina Harargee aanaa Tirtiraa irraa nu dhaqqabetti ammaan tana waraana wayyaanee fi Somaalota kanaan namootni Oromoo 10 ol akka ajjeefaman hubatameera. Bifuma wal fakkaatuun daangaa Baalee fi Somaaleettis lolli wal fakkaatu gaggeeffamaa jiraachuun beekame. Paartileen siyaasaa biyya keessatti socho'aa jiran kanneen akka Samaayawii Paartii, paartileen saglan wal ta'uun hiriira nagaa bahanii namoonni hedduun jumlaan ukkaamsamuu fi hidhamuun barameera. Paartileen tokko filmaatichi haqa qabeessa waan hin taaneef irratti hin hirmaannu jedhanii ibsa baasanii kan turan yoo ta'u, ammas ejjennoo isaanii irraa otoo of duuba hin deebiin filmaatichatti hirmaachuu irraa akka of qusatan qeerroon carraa kanaan dhaamsa dabarfata. Lammiileen Eertiraa ammaa dura dameetikaa wayyaanee leenjifamanii basaasummaa irratti bobba'anii turan kan itti hojii adeemsisan erga qarshii isaanii wayyaanee irraa fudhatanii booda wayyaanee gananii gara biyya isaanii Eertiraatti miliqanii deebi'uun isaanii mirkanaa'e. Sababa kanaan akkamitti qarshiin hamma kanaa erga itti bahee booda baduu danda'an jedhuun miseensota dameetikaa keessatti wal shakkii fi walitti bu'iinsi dhalachuunis addaateera. Dameetikaa kun dadhabbina isaanii walitti qabachuun wal balaaleffachaa jiraachuunis barame. Aangawoonni wayyaanee maqaa investimentiin qonnaan bultoota uummata Sidaamaa irraa lafa saamaa jiraachuun eerame. Wayyaanonni uummata Sidaamaa keessaafuu Wandoo Gannatii wayita lafa qotee bulaa maqaa investimentiin saaman kanatti uummata naannichaa wajjin walitti bu'iinsi guddaan uumamuun isaa barame. Haala kanaan uummanni Sidaamaa lafa keenya dabarsinee diinaaf hin laannu jedhanii akka dura dhaabbatanii orkatanis beekameera. Kana malees uummanni Sidaamaa qabsoo gootonni dargaggoonni Oromoo qeerroon gaggeessaa jiran cina akka dhaabbatu beeksisee jira. Uummanni cunqurfamaan Sidaamaa yeroo garaagaraatti fincila diddaa garbummaa uummanni Oromoo gaggeessaa ture keessatti qooda gamasaa fudhachuun michummaa saba Oromoo wajjin qabu mirkaneessaa turuun ni yaadatama. Dhumarratti ergamtoonni wayyaanee Oppiidiyoon artistoota Oromoo babbeekamoo qarshiin bituuf yaalii gochaa akka jirtu saaxilame.
tooftaa guddina aartii Oromoo irratti artistoota Oromoo wajjin mariin gaggeessa jechuun baajata luqqifattee kan asiif achi kaachaa jirtu wayyaanee Oppidiyoon artistoota Oromoo Adaamaatti walitti qabdee guyyaa 10tiif leenjii siyaasaa kennuuf karoorfachuun ishee ragaameera. Keessa beektonni maqaan isaanii akka tuqamu hin feene sagalee qeerroof akka gabaasanitti karoorri isaanii inni guddaan artistoonni Oromoo sochii fincila diddaa garbummaa barattoota yuunivarsiitii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo taasisaa jiranitti makamuun qabsoo walabummaa finiinsaa waan jiraniif faayidaatiin milalchanii ofitti deebisuuf yaaluu filmaata dhufu irratti akka uummata itti hin kakaafne doorsisuu fi sossobuu yoo danda'ame ammoo ogummaa qabanii mootummaa cina dhaabbatanii hidhaa abbayyaaf akka uummata kakaasan taasisuuf kana malees gaaffii afaan Oromoo afaan biyyoolessaa taasisuuf finiinaa jiru kanaaf abdii kijibaa kennuun gaafficha fajachiisu irbuu sobaa tokko galuun abdii kijibaan sammuu artistoota kanaa hidhuuf ta'uun akkasumas yeroo filmaataa eeggatanii kan kaasaa turan giddugala aadaa haala itti eebbisiisanii fi namoota ittiin kaadhimmatan mijeeffachuuf ta'uun beekameera. Walgayii Oppidiyoon Oromoo waliin taasisuuf karoorfatte kun gaafa mudde 15 irraa jalqabee hanga mudde 25tti kan karoorfatame yoo ta'u walgayiin kun abbaa duulaa fi Muktaar Kadiriin akka gaggeeffamuuf taa'u dubbatamaa jira. Kanas ta'e sana walgayichi qaama leenjii ammaa dura barattoota yuunivarsiitii fi barsiisotaaf kennamaa ture tarsiimoo siyaasa wayyaanee ittiin seenaa biyyaa fi uummataa dabsuun babal'ifatan ta'uun akka hubatamu qeerroon akeekkachiisa. Artistoonni Oromoo sirnoota mootummaa Habashaa dhufaa darban hamma wayyaaneetti jiranitti sababa afaan Oromoo Oromummaa jabeessaniif ajjeefamaa, hidhamaa, kolaafamaa fi biyyarraa ari'atamaa darara olaanaan akka as ga'an haqa lafa jiru ta'uun hin dagatamu. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Ayyaana sabaa fi sablammii sababeeffachuun burjaajii wayyaaneen uumaa jirtu ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bahe. Mootummaan EPRDF TPLF afaan qawweetiin aangootti ol bahe umrii bulchiinsa isaa dheereffachuuf uummata kaleessa nagaan waliin jiraachaa ture akka waliin hin jiraanne gochuun uummata biyyattii waliin dhahuun sabaa fi sablammoota biyyattii walitti diruun dhiiga wal dhangalaasisee umrii bittaa isaa waggaa 23ffaa ol itti fufuuf tattaafachaa jira. Haaluma kanaan kan wal qabate yeroo ammaa qabatamaan sabaaf sablammoota biyyattii irratti dalagaa kan ture keessaa dhiyoo kana addatti uummata guddaa biyyattii uummata Oromoo jeequuf mirgaa fi tokkummaa dhabamsiisuuf saboota xiqqoo hidhachiisuu fi walitti buusuun dhiiga wal dhangalaasisaa jirti. Godinaalee Oromiyaa gama bahan Somaalee hidhachiisuun uummata Oromoo godina Harargee keessa jiraatu irratti waraana bansiisuun lubbuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'amuu fi qabeenyi miiliyoonotaan lakkaa'amu barbadaa'eera. Ammallee lubbuun hedduun badaa jira. Boorana keessatti saba tokkicha gidduutti illee nagaan akka hin jiraanneef jedhee shira xaxuun Booranaa fi Gujii, Booranaa fi Gabraa fi Garrii walitti naquun uummata Oromoo godina kana keessa jiraatu keessatti nagaa fi tasgabbiin dhabamee lubbuu wal balleessuu fi dhiiga wal dhangalaasisaa akka ture mootummaan wayyaanee itti gaafatama seeraa fi seenaa keessaa bahuu hin danda'u. Darbees haaluma wal fakkaatuun godina Baalee naannoo Saweenaatti Somaalota hidhachiisuun guyyaa har'aallee ilmaan Oromoo nagaan qe'ee isaaniitti rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiru. Gara dhiha Oromiyaatti uummata Gumuziin hidhachiisee uummata Oromoo godina Wallagga Bahaa fi Lixaa irratti godina Kibba dhiha Oromiyaa godina Jimmaatti hordoftoota amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa Ortodoksii walitti diruun uummata Yeem Bertaa fi Oromoo walitti naquun lubbuun hedduun badeera. Qabeenyaan miiliyoonotaan lakkaa'amu manca'eera. Gama saboota xiqqoo dhaabbachuun wayyaaneen uummata Oromoo irratti harka lafa jalaan duula gaggeessaa turee fi jiru yeroo ta'u seenaa dhugaa yeroo dhihoo keessatti dalagame kanaaf mootummaan wayyaanee shororkeessaan beekamu itti gaafatamummaa seeraa jala jira. Mootummaan wayyaanee addatti uummata Oromoo irratti guyyaa saafaa waraana banuun yakka duguginsa sanyii yookaan jenosaayid gaggeessuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman ajjeesaa jiraachuu fi ilmaan Oromoo miiliyoonaan lakkaa'aman mana hidhaatti ukkaamsuun har'a dhaabbileen idil addunyaa hubachuu danda'uun ragaa guddaadha. Kanaafuu warreen akka Amnesty International ragaa guddaa dhiheessan irratti hirkachuun wayyaanonni
yakkoota ulfaatoo fi yaaddessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran kanaaf yakkamaa seeraan mana murtii yakkaa addunyaatti yookaan International Criminal Court yookaan ICC itti dhiyaachuu kan qabanidha malee ani mootummaa uummataan bakka bu'u jedhee nagaa fi tasgabbii sabootaa kabachiisee mootummaa jechuu hin dandeenye ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Kana malees bakkootaa fi haalota garaagaraa keessatti mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi Amaaraa, Oromoo fi Tigreellee walitti buusuun dhaabbilee barnootaa fi bakkoota hedduutti dhiiga lammiilee biyyattii wal dhangalaasisaa tureera. Ofiif afaan qawweetti abdatee waliin dhahinsa guddaa sabaa fi sablammoota biyyattii gidduutti uumuun bara bittaa umriisaa dheereffatee as gaheera. Dhugaa armaan olitti tuqne kun otoo har'allee bakkoota hedduutti haala baratameen itti fufee jiru mootummaan wayyaanee EPRDF TPLFin durfamu biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbii wal danda'uu fi wal kabajuu sabootaa mirkaneessineera jechuun dibbee sobaa reebuun shira mootummaan shororkeessaa lammiilee biyyattii gowwoomsaa jiru hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessee kan balaaleffatu ta'uu beeksisa. Shira guddaa mootummaa wayyaanee uummattoota sabaa fi sablammoota biyyattii irratti dalagaa jiru erga hanga tokko ibsinee booda maqaa guyyaa ayyaana sabaa fi sablammoota kabaja jechuun wayyaaneen dibbee sobaa reebaa jirtu ilaalchisuun hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo dhaamsa armaan gadii uummata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii hundaaf dabarsa. Tokko, wayyaaneen mirga sabaa fi sablammoota sarbee addatti immoo yakka duguuginsa sanyii yookaan genocide uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiruuf seera idil addunyaatti dhiyaachuu kan qabuu fi uummata biyyattii bakka bu'uu kan hin dandeenye waan ta'eef uummanni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoo biyyattii wal cinaa dhaabbachuun mootummaa wayyaanee aangoo afaan qawween qabatee jiru irraa darbuuf bakka jiru hundaa harka wal qabannee haa kaanu. Lama, uummattoonni sablammoonni fi saboonni biyyattii shiraa fi yakka guddaa mootummaa wayyaanee raawwachaa jiru otoo arganii dibbee sobaa mootummaa wayyaanee maqaa guyyaa ayyaana sabaa fi sablammootaan kabaja jechuun olola afuufaa jiru irraa qooda akka hin fudhanne dhaamsa keenya dabarsuun olola wayyaanotaa kana dura akka dhaabbatnu qeerroon gadi jabeessee ibsa. Sadii, uummatni Oromoo duula yookaan waraana wayyaaneen yeroo garagaraatti kallattii garagaraan uummata Oromoo godinoota Oromiyaa garagaraa keessa jiraatu irratti gaggeessaa jirtu jalaa ba'uuf uummanni Oromoo Oromiyaa fi guutummaa addunyaa irra jiraatan mootummaa wayyaanee ofirraa darbuun bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf yeroon fincila diddaa gabrummaa akka guutuu biyyaatti qindeessinee gaggeessinu amma ta'uu hubachuun fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda guddaa fudhachuun qophiilee barbaachisan xumurachuun gahee keessan akka bahattan waamicha keenya isiniif dabarsina. Afur, dargaggoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa fi haala garagaraa keessatti argamtan barri bilisummaa fi barri qabsoo xumura mootummaa gabroomsaa itti gaggeessinu bara kana ta'uu wal hubachiisuun bakka jirtan hundatti tokkummaa uummata keenyaa tiksuu uummata irraa dhalanne ijaaruu wal ijaaruu yeroo irraa gara yerootti dammaqinsa siyaasaa uummata keenyaaf gochuu fincila diddaa gabrummaaf of qopheessuun gahee keessan akka baattan dhaamsa keenya. Shan, ilmaan Oromoo fi ilmaan saboota cunqurfamoo mooraa waraanaa poolisaa fi hidhattoota mootummaa EPRDF TPLF keessatti argamtan seenaa dhugaa qabatamaa mootummaan shororkeessaa wayyaanee uummata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii irratti dalagaa jiru hubachuun meeshaa waraanaa hidhattanii jirtan lammiilee keessan irratti akka hin dhukaafne gara mootummaa abbaa irree humnaan uummata bitaa jirutti akka naannessitan dhaamsa keenya otoo walirraa hin kutin isiniif dabarsina. Walumaa galatti hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa biyyattii keessatti qindeessuun mootummaa abbaa irree EPRDF TPLF hollachiisaa fi boqonnaa dhorkachaa jiru olola mootummaan abbaa irree ittiin sochii warraaqsaa qancarfachiisuuf jedhee maqaa sabaa fi sablammootaan dibbee sobaa reebaa jiru jabeessee balaaleffachuun mootummaa shororkeessaa wayyaanee aangoo irraa darbuuf kutannoo fi murannoo qabsoo fincila diddaa gabrummaa fi kabajamuu mirga namummaa fi
dimokiraasii uummata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii goonfachiisuuf kan qabsaa'u ta'uu beeksisuun guyyaa ayyaana sabaa fi sablammootaa mootummaa wayyaanee kabajuuf olola afuufaa jirtu kan balaaleffatuu fi dura dhaabbatu ta'uu ibsuun ummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni cunqurfamoon biyyattii akka isaan waliin hin dhaabbanne qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Qeerroo bilisummaa muddee 6 bara 2014. Ilmaana daadaka ayyaanni saaliba fedhiisa guutachuu tokko tokko jiba tokko tokko jiba waan hin jirre jaalaloonni waan dhabne dina karaabane nun jaan Oromoon saba kan taatame nuti kannee yaalame gooyoon dandamane jiraanne kalmanne duneena waalamne waalamadane jiraanne kalmanne. Kapsontinya bode wala buman saba kalma gawdi ayoni Oromo kana la fitesa jarsole biya gareyi dagisa dabruma bada kaheda dabane akakenya gamta nabal manudune akakanchate kapson jalkamne lubu warega yukina mare wala bumanu manarkamne lubu warega yukina mare wala bumanu manarkamne Fufa daloni dalota angade binti kafi baratota farmasa tifufa daloni dalota rakon kenya chibe kana matinata garang kenya boya kainte nyakata rakon kenya chibe kana matinata
du'an olee osoo mararfannu amaana gootuwwan qaaman hin gannu tokkummaa dhabaa keenya nu miidhee hanga har'aatu yoo walii galee gamtaan hiriirree injifannoon keenya fagoo jirtu yoo walii galee gamtaan hiriirree injifannoon keenya fagoo jirtu walabummaan keenya fagoo jirtu bilisummaan keenya fagoo jirtu bilisummaan keenya fagoo jirtu injifannoon keenya fagoo jirtu walabummaan keenya fagoo jirtu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa hubannaa gaarii akka argattan abdii qabna. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa xumurree jira. Sagantaa itti aanutti hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.